Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo kan kaabaa kibba baadiyyaatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtan nagaa baga jiraatan isiniin jecha hordoftoonni kiyyaa kan adamtuu bee jalatti argamtan hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Har'a barnoota lamaan tokko isinii qabadhee dhufe barnoota hedduu isin fayyada jedhee yaade. Akkasumas waan beekanirraa nama barsiisuun qooda rabbiin namaa kennee xiqqaattus guddattus waan beekurraatiin isin barsiisuu yaala. Warroonni gara chaanala kiyyaa dhuftanis anaa dhufuu isin jedha. Baaratti adamtuu bee hojjettan argachuu dandeessan kunoo kana barnoota ammaan dura gadhiise keessatti illee yoo isinitti tolee komentii jalatti isinaa barreessaa dogongodoo jiraata illee akkasumas na gorsaa isin jedha. Barnoota hedduun gadhiiseera haga ta'e takka isin fayyada jedhee waan yaadu like share subscribe gochuun dagatinaa chaanala kiyya asumaan gara barnoota kiyyaatti isin dabarsaa. Barnoonni kiyya har'aa karaa siitingii keessaanii isin barsiisaa. Siitingii keessaan waan irra hedduu namaa quba hin qabne waan hedduu namatti tolu waan bilbilaallee faaya ta'u akkasumas uumama rabbiin ardii tanarratti uume keessaa suuraalee garagaraa akkamitti profaayilii keenya gubbaarratti hidhannaa bilbilli keenya yeroo cufatu jechaadha. Fakkeenyaaf hoggaa bilbilli keenya ramzii yookaan paaswoordii hidhamee cufaa ta'etti ifaadhaan gubbaarra mul'isu saniin halluulee garagaraa halluu babbareedaa halluu haalaan nama hawwatan kan gosa garagaraatiin irratti hidhachuu dandeessan karaa salphaadhaan jechaadha. Asumaan isin garsiisaa nafaana turaadha. Jalqaba asumaan bakka asirratti argatanii bakka akka qolfii qabdu san bakka looking seerkee kanatti asirra cuqaaftanii ergasii as dhuftanii bakka kanatti asirra cuqaaftanii bakka kana yeroo dhuftanii bakka fakkii siitingii qabdu sanarra as keessa seentanii jechaadha. Ergasii kunoo akkanatti isinii baasa jechaadha. Waan hedduu yoo bineensota garagaraa barbaaddanii waan kana ka qabu bilbila smart yookaan Samsung Galaxy waan tahee waan amma bara 2020 19 irraa kaasee haga ammaatti bilbilli haaree amma bahaa jiru kun hedduun isaanii qabanii akkuma argitan ani amma fakkeenyaaf kana gubbaarran kaadheera kun mataa isaatiihu lakkoofsaan hagana waan hin jedhamne of keessaa qaba. Fakkeenyaaf akkamitti halluun isaa namatti tola ka jedhullee bilbila kiyya erga xumuree booda isin garsiisaa. Asirra cuqaaftanii ka barbaadan irratti download gootanii fakkeenyaaf kaara godhachuu barbaadan daayirektuma interneetuma keessan achumarratti download isinii taha. Erga isinirra download ta'een booda erga irra tuqxaniin booda hududduumarra deebitanii jechaadha. Kun amma download godhaa jira xiqqoo na obsa. Kunoo akkuma argaa jirtan download godhee right gubbaa godhee ergasii waan tokko qofti isin barbaachisu bakka as gaditti argatan kun bakka download mobile data bakka kanarratti yoo on jiraate of gootanii ka gara gadii kanattis automatic update bakka kanallee on gootanii akkuma kanatti yoo banaa isin eege irruma dhiistanii yoo cufamu argitan bantanii irra dabartanii jechaadha. Ergasii irra deebitan kalammataadha. Bilbilli keessan fakkeenyaaf yoo bilbilli keessan kasiin bada ta'u bilbila keessan gubbaatti lakkoofsa bilbilaa keessan keessanii yoo namni tokko ka rabbi sodaatu ka haqa namaa nyaachuu hin barbaanne ka jiraatu tahee bilbila keessan bilbiluma paaswoordii hidhameeru kana gubbaatti lakkoofsa bilbilaa keessan kaa'achuu dandeessanii. Fakkeenyaaf akka kanatti isinii kaa'amee anas lakkoofsa zimmadhee lakkoofsuma wayii barreesseen dhiisaa akkuma isiniif galu jechaadha. Ergasii asitti doon keetta irra cuqaaftanii akkasitti isinii ta'a jechaadha. Amma irra deebi'ee bilbila kiyya akkamitti akka inni bareedu isin garsiisaa. Ka hidhanne kunillee akkamitti akka tolu isin garsiisaa nafaana turaas. Kunoo akkuma argaa jirtan kana bilbila kiyya kunoo cufeema paaswoordii isaa erga cufeen booda kunoo akkanatti deebi'ee bobeessaa. Lakkoofsi isinii kaa'e sun kunoo asirratti argaa jirtan jedhee yaada. Kunoo bakka kanatti lakkoofsi sun
kuno lakkoofsun as jala taa'eera jechaadha. Lakkoofsa keessan akkas kaa'atan. Kafaayaa sun immoo kun akkuma argaa jirtan kana bilbila keessan hoggaa cuftanii bantan akkas taa'ee jechaadha. Kuno bilbila keessan akkasitti kuno argaa jirtanii halluu garaagaraa qutuma sekondiin torban tokko keessa bulii lama keessatti halluu haga 10 ol ta'uu isinii fida. Ergasii ofirraa jijjiira jechaadha. Bifa garaagaraatti jijjiira kuno akkuma argaa jirtan kana. Amma bilbilli kiyya cufaadha jechaadha. Paaswoordii hidhamaadha. Paaswoordii hidhamaa yoon banne malee kuno yoon banne malee hidhamaadha paaswoordiin. Garuu akkanatti erga cufameen booda kuno ofuma isaatii jijjiirata jechaadha. Bifa garaagaraa bifa barbaadan ofuma isaatii akkatti jijjiiree fida jechaadha. Waan hedduu namatti tolu natti tolee naanu